Yaalu. Yaalimi? Vatican. Keenyaaf niwusiin Ingiliffa miti? Niw Enniin maayinni, in maayinni, W maayinni. Ingiliffaani? Ingiliffaan. Enniin noos. Noors haa ta'u. Noos funyaan maal? Noozii? Noozi ishii. Funyaan. I ija. Ija shokkush. Akkuna abileedhaan dubbachuu qaba. Turaami? Ishii funyaan ija. W tafe? W tafe. W ni immoo war. War. Funyaan ija war. Esi haa ta'u. Waraana. Innaa esii tafeere? Esiin jira. Jedhi malee yoom dha? South. Funyaan ija waraana South. Baan geetee nama sadi dhageera. Ishee akka irraa baankii irratti gaggabduu jiru. waan ta'e nuti biyyi sareedhaaf gabatee taargaa kennite. Eenyu? Akkuma konkolaataa biyya keenyaa jechuudha. Irru kutamtii kun kaagoo. Maala kun hin godhamu. Ana akkasa akkasii dhawudha malee. Laabe. Ashama harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenya hir'isuudha ani Muluqana san ogummaa daayirektaraatiin Kaasaawun Girmaa ogeessota istiidiyoo mara waliin isa wajjin turtii taasisuuf yeroo keenya eeggannee mana keessan dhufneerra turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha keessummoota koo waliin wal baree kallattumaan kara sagantaa koon deemu jechuudha baga nagaan dhuftan jalqaba. Hayyee baga nagaan dhuftee giifti. baga nagaan nu eegdan. Hayyee wal barraa eenyudha isaa dhufnee isa jedhu. Tole maqaan koo Yordaanos Miidhagsaan jedhama. Kan dhufee giddu gala aadaa Oromoo barattuu fiilmii fi tiyaatiradha. Baranii eebbifamtanii? Lakki. Ganaadha. Eeno. Gaajira? Gaajira. Nyaannamu? Sirriitti. Hayyee haa ta'u baga nagaan dhuftee irra deebi'ee tole giifti. Hayyee baga nagaan nu eegdanii. Ani maqaan koo Dibooraa Kammaa Wadaajuun jedhama. Kan dhaladhee Wallagga Lixaattidha. Har'a kanan dhufee giddu gala aadaa fi turizimii barattuu fiilmii fi tiyaatiraati. Hayyee fiilmii tiyaatiraa hundi keessan fiilmii tiyaatiraadha. Maayishobbisuun barreessuun daarektingiin jira miti garuu keessa jira. Hayyee isinis waamamaa kamiifuu warri daarektingii warri shubbistoota dursanii dhufaniiru isinitti itti aantanii waan dhuftan natti fakkaata goofta. Wayye. Baga nagaan dhufa. Wayye. Baga nagaan. Maqaan koo Darajjee Dirribaan jedhama. Kanan dhufee godina Shawaa Lixaa Naayil Jalduu magaalaa Shukutee iddoo jedhamudha. Ammoo barataa fiilmii fi tiyaatiraadha. Giddu gala aadaa Oromoo irraa dhufe. Guyyaa xiqqoo si nafee? Guyyuma xiqqoo noo. Hayyee hin dhufnaka. Isin nu waamtan taanaa. Hayyee tolee giifti. Ishee ani maqaan koo Feenet Salamoon Tarfaasaa jedhama. Bakki itti dhaladhee godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamidha. Amma immoo kan inni irraa dhufee barattuu tiyaatiraa fiilmiidha. Giddu gala aadaa Oromootti barannaa jechuudha. Tole baga nagaan. Baga nagaan hedda. Hayyee. Tole maqaan koo Dibooraa Feesaan jedhama. Bakki itti dhaladhee godina Qellem Wallaggaa magaalaa Damdooloo. Amma kan inni irraa dhufe giddu gala aadaa Oromoo fiilmii fi tiyaatiraan baradha. Diboo. Diboo. Sirreeffadhu. Wayya. Nu wayyuu ree diboo yoo jennu. Inni qora malee lekkoo. Maqaan koo Taammanee Mul'ataan jedhama. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Buunaa Ginda Barattiin dhaladhee barataa tiyaatiraati. Barataa tiyaatiraa fi fiilmii giddu gala aadaa Oromoo. Aktiingiin kee baay'ee namatti tola. Aktiingiin Kamaal Goona reen ijoolleenis mana keessaa nu rakkise. Doolaariinis dabaltee. Doolaariinis. Waan ogoon dhabne. Waan baraa duukaa biifudha. Duuka buuna. Shunkurtiin 40 galtee na yaaddessaa jirti. Maatiin mana guddisa. Buraayyuu Buraayyuu jira. Nyaachuuf tattaafatte. Nyaachuuf tattaafata. Dullooma jala birrii ari'aa jechuudha. akkasuma umuriin gaafa Inni nyaatama. hin nyaata. Hayyee bira
Tole Firaa'ol Tasfaayeen jedhama. Bakki dhaloota koo Bunnoo Beddelleedha. Barataa fiilmii tiyaatiraa giddu gala aadaa Oromootti marsaa 10ffaa jechuudha. Bunnoo Beddellee. Bunnoo Beddellee. Boodaa soofna. Tole haa ta'u hundi keessan baga nagaan dhuftanii yeroo gaarii dabarsine jedhee yaada. Amma gaaffii koo Yoordiirraan jalqaba. Tole. Erga namni du'e booda maqaan isaa maal ta'a? Reef. Reef. Bank. Bank. Tole. Biyyi baay'inaan namoonni gaggabaabduun kan itti baay'atu yookiin namoota gaggabaabduu baay'inaan qabdu biyya kam? Narraa darbu. Adarbu. Maani mul'ata moo gaaffii? Kuush miti. Lakki. Warra gaggabaaboo mataa gurguddaa gaggabaadhu. Akka keenyaa miti. Isa haan hin jenne garuu. Jira boo biyya akkasii jira. Jira maaliif baqaasaa waan ta'eef akkas jennee waamnaa nuti. Ani garuu waamu amma. Narraa darbu. Adarbu. Narraa darbu naas. Adarbu. Afrikaa Afrikaa kibbaa miti. saree gooftaa. Fidii kan gooftaa. Maa sammuu keenya si qabattu ijoolletti yaannaan irraa darbu. Adarbu Yordiyyaadha. Lakki adarbu. Indoneeshiyaa. Indoneeshiyaa. Waggaa tokkotti namoonni miliyoona 7 sababa maaliin du'uu danda'u? Kan dareeti. Sababa beelaa? Lakki maala ibsitu. Beelaan kan hunda dhumeen maal taana isa dhufuttoo. Sababa beelaa miti. Du'uu danda'uu dhayyam? Maaliin du'uu danda'u? Namoonni miliyoonni 7 sababa kanaatiin du'uu danda'u jedha saayinsiin. Maaliin ta'uu danda'a? Sababa dhibee. Dhibee maali? Dhibee HIV. Lakki. HIV nan hin duune maaltu nama jeesaa kan HIV ne maaltu fixetteeti? Busaanoo. Busaan gara keenya malee. Busaan addunyaarra jiru busaan. Afrikaa qofa. Naannoo keenya jirti ishee. Yeroo gubaarti. Ayikaa. Een ulfaataa dhugaa jechuun kana. Ulfaataa. Erga beela hin taane, erga dhibee hin taane, erga busaan hin taane. Yoo badan. Waraanni immoo amma kana najjeesaa. Dhiisila siyaasa nanaasuufsiisa. Keessaan qabu dhiisila. Mee waan ta'eetiin. Dhugaa kanaan maaltu kopummaadha laata? Kopummaa. Kopummaa. Jechuun siingilii. Maal ta'a dure? Maal taanee duuna isaaf? Injiru. Kansaaritti dhagaame. Turii. Feena turan jira. Dhibee kaanserii ta'inna? Waan walitti qabamaa wayiiti. Kan dhibee ta'e. Kirkira lafaa. Kirkira. Kirkira lafaa. Ayizoosh eengadda mudatee jalqabee. Rabbi isaanii fadhiisu. Amiin. Radoon asuma. Sagalee kudhaasnitti dhagahama. Dhagahamaadha maal dhagahaadha fixu wallaalee. Nama si deebisuuf dhaabamee rakkatte. Maal godhare? Diiboo adarbu? Lolaa bishaaniitiin jedhame. Walitti qabamu wayii. Dhibee dhiigaa. Dhibee? Dhiiga. Dhiiga. Yesuus ka. Yesuus. Maaliin? Dulluma. Dulluma? Miliyoona 7? Achi namni baay'een nama dulloomee deemu. Dulloomaan kan duunumaa xiqqoodha. Dulloomuudhaaf hin geenyu maam. Balaatasaa. Balaatasaa. Balaantasaa. Konkolaataa. Ayi taama dhiisi bakka. Yaalimi. Yaali. Kan yaadee sardaa ture jennaan hin jiru. Hin jiru jedhe. Hin jiru hin jedheeti. Mee waan tokkotti fidaami. Kinaadar. Maaltu ta'a? Baala amma dhibee HIV fi kaanserii kan caalu maaltu jira? Nama Hin jiru miti. Yordi. Yaalta. Waraanatti fakkaata. Waraana. Diiwwan yaalta. Dhibeeyooti immoo maybe koronaa. Korona. Darbee hin jiru. Dhibee cooktoo.
Dhibee coqxoo. Ay, jamtu rakkisate. Nan deebisaa faalama qilleensaatiin sagaleen koo isinitti hin dhaga'amu kanan jedhe. Walitti qabamisa wayii qilleensa jechuuf hin ka'e dhugaadha. Balaa qilleensaa jechuuf hin ka'e. Jechuuf turte kan maal goonare hin jenne. Hin jenne. Maal odoo hin jedhe dagatanii iyyuu naan. Ayi hojjette gaarii ture. Walitti qabama yeroo itti nu arfee ture Kan dhugaa. feena ture gaaffiin kun. Kan daree ture. Ayyee. Mixiin yookiin gondaan gurra meeqa qabdi? Mixiin yookiin immoo gondaan gurra meeqa qabdi? Akka waliigalaatti. Akka waliigalaatti gurra meeqa qabdi? Gurra qabdu. Gurra sirriitti argatteetti. Ayyee dhiboo sibiran jira. Daa'imni tokko hanga ji'a meeqaatti imimmaan hin qabu yookiin imimmaan buusuu hin danda'u? Gaafa dhalatee keeyyuu hin buusan. Hin buusa? Hin buusu. Hin buusu. Yaallu Yaalime? amma ji'a lama, ji'a sadii. Ise adarbu. Adarboodha. Rakkate. Akka ji'a lakkaa'uu jalqabnaan Bira ga'uun hin hafu. Rakkateen sirraan eegee ture hin deebistanii. Guyyaa 5. maasheen hojii keessa galtee. Lakki. Turi kan dhufa. Yaadde deebi'u taana. 45 miti firaaneel. Jaja. Lakki. Teortii Waggaa tokko. lakki. Ji'a jedhemu. 10. Ji'a 10. Ji'a tokko. Ji'a tokko. Bank. Jechuun mucaa xiqqoo mana qabnaa yeroo isheen namni maal buusan arginu kanaaf inni Yaadaa muka. turtee miti. Anis yaadeera. Maal godhu yaa? Anis yaadee ture. Maal jettee Diiboon gaafatamtee diiboon deebisteetti. Diibooraaf diiboo kan jettanii lama waan taataniif tokko lama osoo jettan rakkoon qabuun ta'e dareen baankii dheeraa yeroo keessan dhumeera marsaan jalqabaa nama tokko hir'isuun dirqama nutti ta'eera. Amma nama tokko hir'isna. Isheen garuu baankinaan jetteetti mana. Jetteetti qabameera akka jettee taana qabame jedheera. waan lakkaa'amuuf daareektarri keenya taa'ee waan lakkaa'uuf yaadiin baankiin jenne jedheeraan. Injeel. Ila yoo raawwattee deemi maal birri dhahire. Hin jenne Hir'isnuu? hir'isaa barreessaa. Ajaa'iba. Marsaa kanarratti gaaffii sadii deebistaniitu. Akka seera hir'isuu keenyatti nama tokko nama cimaa ta'e marsaa irratti nama cimaa ta'e isiniif qusachaa deemna. Marsaa kanarratti dibooraa tuquun hin danda'amu. Warri dibooraa barreessaa jirtan ammaanuu haqqadhaa. Kanaaf dibooraa hir'isuun hin danda'amu. Diboo osoo hin ta'in dibooraa. Kanaaf gaaffii sadii deebistanii 600 baankii keessaa qabdu jechuudha. Barreessaa. Eessa rareen jedhe? Jira. Eessa? Baankii isa kam keessaa? Abbaay baankiidha. Abbaay baankiidha. Mucaa tokkicha hir'isuudha deessi keenyaa dhakkatti. Darajjeenii fi taambeen garuu waan qoostan kan waan gara koomeedii kanas fudhatee deemamu. Akkas hin godha. Baacnuure akka. Isin dhimma biraan irraa qaba. Dhimma Mana biraa taasofna. qabu. Wayyaare asuma wayyuu. Barreessini chaara. Barreessini wayiiti. Ijaan walitti dubbachaa jirtu jechuudha. Yaa ta'u. Daddafaa akka. Fitnee. Fitnee. Al tokko hundi keessan. Kaasi. Taammani maal? Turaa. Tokko lama sadii taamma. Maqaa Yesuusiin maal godhe mucaan? Yoordii. Taammanii sadii jira. Maal sin godhe dura? Adara waaqa adara rabbi. Ani bahu inni haa ta'u. Sagantaa kootiif jecha. Maal taammani? Sooftii. Naan na barreessaa jedhu. Na barreessaa jedhe? Hin jenne waan. Galle yoo daddaame irra deebii barreessi. Hin danda'amu. Shango dureen maal? Shak godhime. Gadi gaa. Nagaa. Deemuu keetiin dura jechuudha. Dafee deemu? Lakki. Kaadhee Deemuu deemu? keetiin dura dafii deemi garuu xiqqoo ture. Maal godhe garuu ijoollee kamiifuu taa'u. Mee tiyaatara akkamitti filachuu dandeesse? Yeroo baay'ee inumaa namoota keenya biratti tiyaatarri waan filatamu miti. Ani tiyaatarri naggi qabee gaafa yuunivarsiitii seenu
Maatirraa nama naannoorraa hin baratiin maa baratta tiyaatarri siin ta'u namaan jedha hundi isaaniiti. Mee akkamitti kara tiyaataraa dhufuu dandeessi? Tiyaatira kanaan duraan fiilmii meekiingiin baradhee ture. Harmon Aart Instituutti. Baay'ee mi'aayina aartii baay'een qabaanii duruma kaasee odoo waa'ee aartii hin baratiin dura hojii aartii hojjechuuf baay'uma kaka'umsaan qaban ture. Ani hojii adda addaa keessa ture dandeettii adda addaan qaban. Gama nigdiinis illee keessa ture daldala keessa. Kana keessaan ijoolleedhuma aartii baay'ee jaalatan wajjiniin buraajutti baay'ee kominikeetii cimaa waliin uumnee wajjin gara aartii fiilmii meekingii barachuu deemnee fiilmii meekingii erga barannee booddee adda hin baane ni. Tiimii cimaa miltoo tiimii jedhamu hundeessinee baane amma waggaa kanatti kunoo baay'ee hojii ajaa'ibaa hojjechaa jirra. TV adda addaa irratti tiyaatira adda addaa eebba adda addaa irratti deemnee hojjechaa jirra tiimii keenya. Maatii keessaa fakkeenyaaf hiriyoota keessaa baratiin sittaafuu kun siif hin ta'u namni jedheen jiru. Dhugaa dubbachuuf namni akkas jedhe tasuma hin jiru. Biraazirii koo ture. Akka inni hojii daldalaa keessatti hafu. Hojii kanaaniin kufeera nigdii sun keessaa baay'uma nan kufe. Zeeroon ta'e. Anaa kee of. Sooftiin jira. Achi dhiisi hojii barumsa kana dhiisi hin argine bu'aadhuma hin qabu. Dhugaa dubbachuuf hojii aartiirraa bu'aa argachuun miti ammallee kanan itti jiru. Maaliif wanta hawaasa koo keessa jiruu fi wanta namni aartii waa'ee aartii beeku waa'een aartii gaafa isaa galudha gara aartii kan deemu. Malee waa'een aartii odoo isaan galiin aartiin akka birrii hin qabne hundumtuu beeka. Nuyi garuu irra gaafa TV keessaa nu ilaalan wanta booddee asii amma warri kiyya yeroo baay'ee naa bilbilanii amma asiin rakkanneerra daandii darbaa dhabnee naan jiru. Paarlaamaa seentii seenii moo? Konkolaataa akkamii qabatee deemaa jira ilmi kee nama jira maazirii kooriin. Naa dhaggeeffadhaa ala siiqan. Gooftaa galatoo. Maatii tokko keessa jirraa maanni? Tole. Baaburaan hin dhufeen maali? Kan kee wayyaa. Jalan boodeen gubbaa goreen asiin. Shaggariidhaan dhufe. Asiin dhufe. Haa ta'u kan kun hundumtuu isaanii walumaa galattuu aartiin dhugaa dubbachuuf waan irraa argattu tokko hin qabdu. Gammachuu sammuu garuu irraa argata. Sirriidha. Baay'ee. Si wajjin as dhufee gaafa taphadhee too galu anaa bu'aa guddaa ashaaraa tokko kaawwadheeraa jechuudha. Maaliif hojii wanti amma hojjenne sana hojii zimmedhee too wanta ergaa hin qabnee miti. Ergaa qaba. Ergaa sana immoo karaa kam dhufe gama aartiitiin dhufe. Odoo waa'ee aartiin beekin ergaa sana dabarfachuu hin dandeessu sila ta'eef. Wanta uummata keessa jiru wanta duudhaa hawaasa keenya keessa jiru warra waa'ee duudhaa keenya sana hin beeknetti warra baasee ibsudha nuyi ijoolleen aartii. Dhugaa jettee taammee osoo ati hanga marsaasa dhumaarratti nu waliin turte baay'ee natti tola ture kamiifuu jecha maal goona gaa? Maala noo sanatti dhiyeessinaan na tursiisutti hin se'e. Dhagaan jiru daarekterichi. Daarekterichi hin jiru beera. Kana nyaatee deebi'a. Nan dhufa. Hin deebita. Galatooma gaa'ina. Hayyee galatooma. Maqaan koo Taammanee Mul'ataan jedhama. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Buunaa Ginda Barattitti dhaladhe. Taphichi baay'ee gaarii ture. Garuu na baasan ijoollee waliigalee baase haa ta'u waliigalanii na baasanii taphichi dhugaa baay'eema tokko natti toleera. Ani dura qannafamuu kootti naaru. Dura qannafamuu kootti naaru garuu hojii isaaniitu na aarse maaliif narratti wal mari'atanii maqaa koo barreessanii na baasan malee hunda ishiin deebisan ture. Gaaffii na gaafatan keessa baay'eema kan na dhibe maashinii mixiin gurra qabdii gurra meeqa qabdii naan jedhan. Mixii ammaattiin bira gahee ergee beekaan hin beeku jennaan baay'ee na dhibe garuu maal godharee deebi'uuf yeroo nageenya gaafachuuf. Istaatii waan hin kennu hin jiru garuu baay'ee dhugaa nutti toleera. Abbaay TV baay'uma ijoollee akkasii asitti fidee affeeree baay'uma taphachiisee uummatatti baasuunsaa baay'ee na gammachiiseera. Dhaloota boriitiif abdii qaba. Abbaay TV baay'ee galateeffannaa guddaa isaa galatooma. Naman galateeffadhu yoo jiraate kanaan duras miidiyaa biraa irratti haasa'eetiin ture. Ani waaqa biratti harmee koo fi abbaa koo nan galateeffadha baay'ee. Isa biratti immoo namni baay'een hundiyyuu namni na gargaaru baay'eetu jira. Gama aartiitiinis barumsaanis haa ta'u ogummaa kamittillee baay'uma nama na jajjabeessu baay'ee naman jaaladhu baay'eedhuma. Naman jaaladhu baay'ee akka abbaa olitti kan isa laalu Daawit Buruuk jedhama. Baay'een isa galateeffadha. Inni abbaa kootii olittidha. Baay'eedhuma. Na gargaara gama aartiitiinis na jajjabeessaa. Yuuraappii kontiraaktarii ture Aanaa Buunaa Ginda Barat irratti 2004 keessa hamma ammaatti na wajjin jira. Na jajjabeessa naa bilbila maalirra jirta naan jedha. Baay'uma lafarra kadhetti lafan bilbileetti maal taate obboleessa koo jedhee yeroo baay'ee
naa bilbileen jajjabeessa gama kana akkan ga'u kan na godhe Daawit Buruukidha. Guddaa sanaa galatoominaa jiraadhu sin jedha Daawit koo sin jaaladha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akka kolfine akka kolfitan kanatti marsaan ni jalqabaa. Yeroo nama tokkotti hir'isnu ga'ee taa'anii hir'isnee karaa marsaa lammaffaa deemaa jirra. Turtiin keessaan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha kaaffii koo marsaa lammaffaa ammas Yoordiirraan jalqaba. Yoordi addunyaa kanarraa biyyi xiqqinaan yookiin biyyi isheen xiqqoo biyya kan adarbu Awurooppaa. Awurooppaa xiqqoon biyya moo adarbu Biyya xiqqoo. Oromoon bal'aadha hiree? addunyaarraan jedhee Addunyaa. Chaayinaa? Xiqqoo ni? Chaayinaa moo Kamilee ijoollee? hin beekoon ana gaafattamu adarbu Yoo ta'e amma kabajaa ture malee. Jiru namni xiqqoon. hin jiru fin Ardii kan taane biyya miti. biyya Hindiidha. Qarootatiin Istaanbul amma inni kun arginu. Fatii. adarbu Na adarbu. Ikoonomiidhaan immoo maal jedhamu? Nama. balli bal'inaan hin jedhe balli lafaa kun biyyi addunyaarraa bal'ina lafaatiin xiqqoo kan taate Jaappaan. Jaappaan miti. Kaartaa gubbaarra yaada xiqqoo. Roomaaniyaa. Roomaaniyaa. Roomaa miti. Hirdiyee yaalta? Madaagaskar. Madaagaskar miti. Yaaluu? Vaatikaan. Yaaluu? Yaalime? Vaatikaan. Bank. Baankii. Almoo biyyuutti mana arra dhagee. Dhageessee hin beektu? Vaatikaan? Vaatikaan? Dhageen beekullee. Waama barbaade illee haa ta'u malee dhageen beeku. Dhugaa dubbannee duuna. Maali? Waan hin beekne dubbachuun ikkoo waan namaa miti. Vaatikaan maa dhaga'e maal kanaan dura biyya deemnee turre. Achi ture. Achitti si argeen ture. Deemnee turre malee maal waan hin beekne maqaan dhawan. Maqaan dhawaanis daree gaaffii koo amma si biran jira. Miti diboo kan kee ture miti amma gaaffii. Eenyu biraa? Lakkii kan yoordii ture. Kan yoordii ture. Diboo kan yoordii ture. Woy kan dibooraan seem diboosh. Bineeldi mana keessaa miila afranuu al tokkotti arguu danda'u. Bineelda sagal. Isaan mana keessaa jechuudha. Tori feen deebisuudhaan moo? Lakki deebisuuf miti. Hin beeku iyyuu. Miila afranuu. Al tokkotti arguu kan danda'u. Gadi jennaan afranuu Adurree. adurree Miti. miti adurree miti. Baankii cuufan deema. Turii. Loon. Loon. Loon miti. Yeroo keessan fayyadamaa leettan taanaan tokko lama yaaltanii daruu jechuu wajjin. Gaaffii sattaanutti deemuudhaaf. Harree. Harree sirriitti argatteetti. Baankii. Jechi gabaajeedhaan. Baankii. Jechi gabaajeedhaan kan keeti darii. Jechi gabaajeedhaan Ingiliffaan news jedhu. Oduu jechuudha news jedhu. Yoo guutummaadhaan barreeffamu maal ta'a? News. News jechuun maal ta'a jechuun? Fakkeenyaaf newsiin Ingiliffa miti? New Enniin maa inni W maa inni Ingiliffaani? Ingiliffaan. Enniin noos. Noors haa ta'u. Noos funyaan maal? Noozii. Noozi. Funyaan. I ija. Ija. Shokkush. Abileen aan dubbachuu qaba. Turaami. Funyaan ija. W tafee? W tafe. W immoo war.
War. War. Funyaan. Ija. War. Esi atau. Waraan. Nah, esi tafere. Esiin jira. Aha, jadi malee yoom dha? Saus. Saus. Funyaan. Ija. Waraana. Saus. Miti. Hah? Jojjetini ka godhachuu godhee ta'e baara mandaruma tokko ta'uu qabdi. Ani maalin beeka? Funyaan jette. Tokko keessa argatte kamiifuu? Ija. Funyaan. Mandaruma kanarraa ta'uu qabu jechuudha. Lakki boon jenne ani. Isa amma jette kana afran isaanii Tokko argatee. gurra jette. Funyaan jette. Achi ija jette. Waraana jette. Noor jedhamte? Moo saawus jette? Saawus. Kana keessaa tokko argatteetta. Sadiin argan kam akka ta'e hin dubbadhu. Itti fufi. Amma niwusiidha miti? Eeyyee. North, East, West, South. Yes. Gootatiin akkasii. Baar kanarra kutanii waan getteetti moolaan irraan badinaa. Funyaan dhugaa rabbi ati nama ajaa'ibaati. Dhugaa? Thank you. Thank you. Sammuu kee kanatti fayyadamuu qaba uummanni Oromoo. Akkasiin lama jettee qabataa ta'e? Lama Lachuu sabaan getteetti. Galatoonni kamiifuu kan Maal garuu sammuu keessaa jedhee? waggaa tokko keessatti waggaa tokko keessatti torban meeqatu jira? Waggaa tokko keessatti torban meeqatu jira? Isin baay'isaa kaasheen eeginaa. Hin deebistu taanaan isinitti waan dhufuufi yeroo keessan garuutti fayyadamaa jirtan. Haa ta'u baay'isuu dandeessa. Yeroo keessatti fayyadamaa. Isaan jedhee? Isinis hojjedhaa. Tole. Waggaa tokkotti miti? Torbee meeqatu jira? Ilaana jedhuun jedhee mana baay'isicha. Hin dandeessu? Dabarsi gaa. Dabarsi yeroon dhumurraa. Isheen ayyaattu kana. Ayyaattu tole. Diboo? Torbee Jiini tokko afur qaba. Jedhaa deema. torbee 400. 400? Dabarsi. Lakki. Furamaa yaaltuun. Shubee qanaa darbu. Adarbu. 48. Hanga maalitti? Hanga meeqaatti? Paagumii osoo hin dabalatee jechuudha. Hanga meeqaatti? Tilmaamni jira. 48 hanga wayii jira. Jalqaba ishii waan ta'etti. Yaalime siin kenna garuu deebii keetiif siin kenna garuu yaali. Yaa 48. Dhumee. Hanga 48. Dhumee. Sagalitti. Haa ta'u sillaadha. 48 hanga 52. Maal 52? amma 52 haa ta'u nan kenna. Anaaf. 48 Eenyuuf? Baan geettee nama moola. sadi dhageera. Ishee akka inni irraa Baankii irratti gaggabduu jiru. Sila waan ta'e nutti himameera waa'ee baankii irratti kanaan. Baankii jennee taanaan Waan ta'e sabattanii. haa ta'u iyyuu. Eeyyee. Firaa oltu deebisa. Kan saadi? Kan Sadee deebii kan deebisee firaa ol. Kana dhiboo kan keetti laa. Biyyi sareedhaaf gabatee taargaa kennite eenyu? Akkuma konkolaataa biyya keenyaa jechuudha. Taargaa qabdi sareen. Kabaja guddaa qabdi naannoo biyya sana keessatti. Sareen. Kanaadaa. Kanaadaatti. Ingiliz. Naadur. Adarbu. Jarman. Jarman sirriitti argateeti. Baanka. Biraas biraan jira gaaffii. Naayyee. Akka waliigalaatti boofti tokko gurra meeqa qaba? Boofti gurra qabaa? Maaliin beekaare? Akka waliigalaatti hin jedhee. Na gaafattaare? Lakkiin qabu. Hin qabu. Hin qabu. Usi. Maal taateen tana? Baank. Sirriidha isheen. Saameen beennaan ko sadam. Tole. Saammanan kenna. Diboo. Namaaf baanki jechuun hin danda'amu. Saammeedhaaf waan hin jedhuuf dagadee kan kan firaa'oolidha. Kanaaf firaa'oolidhaaf yordii jedha kamiifuu. Ammaaf haa ta'u baanki jetteeti yeroo keessan dhumeera. Marsaa lammaffaa dirqama nama tokko hir'isinaa jechuudha.
barreessaa. Gaaffii 5 deebistanii kuma tokko qabdu baankii keessaa. Firaa ol tuquun hin danda'amu. Nama ta'e Maa jechuudha. jechuudha. Maal taate? Nama ta'e. Ani teen gaaffii sadii deebiste amma maatti beerre. Gaaffii 3 situ deebise? Dhiisisa 5 deebisi 6 deebisi amma firoon hin tuqamoodha. Tultul jettee wayi. Hin hojjetu garuu. Barreessine? Mee? Al tokko? Maqaa gootaatiin dhibootti maaltu barreeffame? Maali yoo arginu godhe. Maaliin sun godhe maal taatanii? Esa mini dhibootti maal ijoollee? Maal taatee ofumaa barreessitee dhibootti maaltu kee jedhamu? Akkam jaallattaani? Dhaqii taa'e. Diboo hin jettu. Dhaqii taa'e siin jedheera dadhabdeettamu. Anoon beeku wallallee irraa. Qabdanii kaakamiifu? Dhiboo Diboo. waan dhufteef guddaa galatoomi. Tolee. Carraa gaarii eebba keetiif nawaamii dhufee nyaachuun barbaada. Tolee si waama galatoomee. Hayyee. Ajaa'iba. Tolee maqaan koo Dibooraa Feesaan jedhama. Bakki irraa dhufee bakki dhaloota koo godina Qellem Wallaggaa magaalaa Damdooloo. Amma kan irraa dhufe giddu gala aadaa Oromoo barattuu fiilmii fi tiyaatira. Tolee taphii hir'isu baay'ee namatti tola. Bareedaadha natti toleera. Rifamuun koo waan xiqqoo hin deebisneefidha. Rifamuu kootu xiqqoo gaaddeera garuu amma nattis miti waan rifamuun jiruufidha. Gaaffiin gaafatame keessaa wanti na kofalchiisee mucaanii dhalattee hammamitti mimmaan buustii kan jedhudha. Isadha baay'ee kolfee wallaaluu kootti kanadha. Tolee dhumarratti kan hin galateeffachuu barbaadu inni guddaan inni dura waaqayyoon baay'ee galateeffachuu nan barbaada. Itti aansee maatii koo obboloota koo baay'ee galateeffachuun hin barbaada. Barsiisota koo warra giddu galatti na barsiisaa jiran hunda isaaniitiin galatoomaan jedhaanii daadhiin illee barsiisaa koodha baay'ee galatoomii ulfaadhu. Abbaay TV asirratti nu affeertanii waan nu keessa jiru akka nuun baasnee hojjennu waan nu gootaniifis isiniin galateeffachuun barbaada galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akkatti bareedii kanaan deemaa jira. Ani sirriittan kolfaara sagaraa koo keessaa isinis mana keessan teessanii nu waliin akka qoosaa jirtan shakkiin qabu maaliif jennaan ijoolleen tiyaatira baratan hundi isaanii walii galu. Afaan tokko qabna hundi keenya. Waaqaanis tiyaatiran baradhe tiyaatira baay'een jaalladha. Dibo sirraa jalqaba. Tole. Bineensi haadha manaa isaatiif amanamaa ta'e bineensa isa kamii? Nama akkanaan hin jenne. Dolfiin. Dolfiin miti. Shark. Amanamaa kan ta'e. Amanamaa kan ta'e. Shark. Sharkiin afaan Oromootiin maal inni? Qurxummii isa guddicha biyya alaatti akkas jedhudha. Isa Paasifikiin keessa dhufa. Afaan Oromootiin hin jiru? Afaan Oromootiin maqaa qabaa innam. Warra Ingiliffaatu beeka malee nuti argine hin beeknu footoo isaa laalla. Isheeyyuu rabbiin nu dhabsiisin. Baay'ee deema. Yaalta. Arba. Arba miti. Firasaa. Yeroo baay'ee. Gorilla. Gorillaa mu. Gorillaa mu. Laskii. Gorillaan namayyuu qajeela dhiisatti. Haadha manaa isaatiif hin jedhee. Naa indee mataanaan haadha manaa isaatiif maala mana. Gorillaan miti. Yaali carraa tokko si ilaalla. Gafarsa. Alargu. Yaali. Leenca. Leencis kanan godhu? Beekwaan godhee dhiisee garuu isa miti deebiinsa. Dhugaa yeroo baay'ee jechuun bira kan taa'u isaan argaa fiilmii irratti yeroo ilaalu biraa moo ta'ee haadha manaa isaanii biraa hundi isaanii hin taa'u leenca miti. Hundi isaanii badaan ta'anii leencatu taa eeggatamaa. Waraabessi immoo silumatti iyyuu hin ta'u. Jarri namaayyuu hin ta'anii. Bineensum taadha manaa isaati nama bofa. Fuulli isaa kara saree deema.
Sardiida. Sardiida. Kanaanuma deebisee baankinaan hin jettanii. Maal ishee tolaan jedhee. Akkas yaadee sammuun itti na dadhabee. Akkasin argattan baay'eedha maan jira. Dhugaa. Haa ta'u sardiida baay'ee jetteetti tole. Yoorri kan kee ture gaaffii ture. Tole deemu. Kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Nama goorillaa fi sareerraa yoo kolfu kan bareedu eenyu? Sirriitti dhaggeeffadhaa. Nama goorillaa sareerraa yoo kolfu kan bareedu eenyu? Sirriitti dhaggeeffadhaa jedheera. Xiyyeeffannoo barbaada. Tokko lama deebi'a. Saree nama goorillaarraa yoo kolfu. Chuna tamman bareedda Kenya bira kuma. Yoo kolfani irra caalaa kan bareedu eenyu? Ilaa sirriitti dhaggeeffadhaa jedheera. Xiyyeeffannoo barbaada. Yaadaame gaafa goorillaan kolfu. Sirriitti kan bareedu. Nama. Bank. Maaliif beektu xiyyeeffannoo barbaada kanan jedhu jechuudha. Akkasiin karaa biraa baanii. Karaa biraa akka deemtan jedheetanii. Maal jarjartee isheen akkoo amma yerootti kolfituu baay'ee bareeddaa ta'e. Kana jechuun maal jechuudha? Nama jechuudha. Tole nama sirriitti argatteetti tole. Darajee. Wayi. Biyyi amantii kamiyyuu kan dhorkitu biyya shan. Amantii kamuu kan dhorkitu? Amantiin kamiyyuu biyyattii sana keessatti hin eeyyamamu. Yaa Rabbi na baase. Irraa darbu. Adarbu fee? Tole. Itaalii. Yaadeera manuunan dhiisira. Adarbu tole. South Korea. Noorziif saawuzii jettee miti? Tokko keessa. North. Baanku. Eenyu jedhe? Ofuma seetiif baankeettiin seena. Tole. Dhiyoo. Awurooppaa keessaa biyyi nama du'e waliin gaa'ila raawwachuu kan eeyyamte biyya ishee kam? Awurooppaa keessa jirti. Nama du'e waliin garuu gaa'ila eeyyamteetti. Rabbi ishee dhafa dhiisu. Adarbu wayya. Irru kutamtii kun kaagoo. Maal kun hin godhamu? Ana akkasa akkasii dha'uudha malee. Laabe. Yaaddeettaa jedhu. Isa jiruyyuu dadhabaa irraa nuuni. Dari. Kolfaan du'e waaqi. Dhugaa jechuun cubbamoota nu godhin kaaduutee nuunis. Ayyee mee yaali? Dhugaa isuma erga ati deemte amma jechuun deemte. Ergasiisuma yaadaadha jechuun nama kolfasitti fakkaata malee isuma yaadaadha garuu maqaa gootatiin kana inuma sirrii faradu taanani. Ani hin beeku kaa. Ifatamuu qabdi. Dhugaa kana jechuun danda'u. Adarbu yookiin wayyaa. Biyyattii illee beekuu baadhe seen akkasii beeka garuu biichaan beeku adarbu. Adarbu. Fira. Kanada. Yor. Itoophiidhaamti. Spain. France. Tim. Adarbu. Poland. Yeeshiin kun dhigaa. Ajaa'iba dhugaa.
Kan eenyu ture gaaffii? Daree keetti ture. Feenu. Afrikaa keessaa yeroo jalqabaaf kan bilbila fayyadamuu jalqabde biyya ishee kan. Afrikaa keessaa bilbila fayyadamuu kan jalqabde. Barasaa beektee naanis matti. Hanga baraatti deemtee immoo biyyattiin dadhabdu. Bara beekaa attee gungumti. Anaan beeku. Adaru. Fira. South Africa. South Africa. In Afrikaa kibbaa sirriitti argateera baank. Yeroon keessan dhume akka baank jettanii dirqama nama tokko hir'isna. Eenyuun hir'isna. Darajee xoquun hin danda'amu jechuun hin danda'u osoo jedhee gaarii ture. Tole. Akkasii nan baasuu hin danda'anii? Lakki ture. Annan ture? Eeyyee. Thank you. Umaamiti bo'oo. Nan xaafakaa? Gadan baasa? Laalimee abbaa feeti. Haalan baasa duraan kan horteen. Anaan garuu hin dandeessu. Gaaffii 4 deebistanii 800 qabdu. 2,400 walitti daamee baankii keessa fayyu. Hidhaan tokkicha amma ta'utti deemna. Tole raatu kun hin danda'amu barreessaa. Darajee kun hin danda'amu. Nyaalaadhu. Dhiifama sadhugaa. Maa jala gaba jargateera maa godha lama. Marsaadhaan naannoon gaarii. Wayya mitiire? Ol qabuun hin barbaachisu abbaan obbee kan naqu. Wayyaa. Hin barbaachisu. Hundi isaanii yoo yaanu. Yoo yaanu. Obbee kunis hin barbaachisu. Eemi? Ol qabnu? Wesh. Sulmaa qobaata. Kan kee hoyyuu yordii. Waa inni feenetti irra Dhimma dhalaa qabdi. Firaa waan dhufte guddaa galatoomi. Galatumaa Gaarii siifaa ta'u. Firoo. Firoo. Dhimma dhalaa qabdi yordaa. Tolee maqaan koo Firaa'ol Tasfaayeen jedhama. Bakki dhalata kootii Buunoo Beddellee. Barataa fiilmii fi tiyaatiraa giddugala aadaa Oromoo irraa. Amma bakka hin jiraadhu as naannaa Faransaayii jiraadha jechuudha. Tolee maqaan koo Firaa'ol Tasfaayeen jedhama. Bakki dhalata kootii Buunoo Beddellee. Barataa fiilmii fi tiyaatiraa giddugala aadaa Oromoo irraa. Hir'isuun baay'ee namatti tola. Hir'isanii as nu kaa'aniiru gaa. Baay'ee namatti tola jaalanneerra. Tolee hir'isuun qophiinsaa baay'ee namatti tola. Carraa gaariidha ijoollee karaa aartiidhaan illee bahuu barbaadaniif carraa gaariidha jedheetanii yaada. Kanaafuu Abbaay TV guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Hunda dura uumaan keenya Waaqayyoof galannaa ta'u. Itti aanee maatii koollee akkasuma galateeffachuu nan barbaada. Bu'aa arganii osoo hin taane fedhiidhuma koo eeguudhaaf jecha karaa waan kanaadhaan gama aartiidhaan illee jabaadhu kan naan jedhani jiraadha. Itti aansuun barsiisaaf daayireektara giddugala aadaa Oromoo daadhii baay'ee galateeffachuun barbaada. Carraadhuma kanallee dhufnee akka yaallu kan nu godhisa waan ta'eedhaaf guddaa galatoomii jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hir'isuun keenya akka bareedii kana ammas deemaa jira. Firaa'ol hir'isnee karaa marsaa keenya arfaffaa deemaa jira jechuudha. Yordii sumarraan jalqaba. Yeroo firri dhiyeenyaa du'u bineensonni akka namaatti gadda wal ga'anii kan bo'an bineensota keessaa isa kan akka namaatti wal ga'anii gadda walii ga'u. Saree. Bineensa. Bineensa. Antan. Waraabes. Waraabes. Diba. Gafarsa. Bineensa. Bineensa. Akkuma namaatti gaddataa jecha. Fakkeenyaaf eessumni isaa yoo du'e aratanii deemu. Akkuma keenya jechuudha. Boo'icha deemu. Walii bo'uu. Leencoo. Lakki. Leencoon akkanaan qabu. Qamalee. Gidiraa gooteedha. Guddaadha. Guddaadha. Jaldeessa. Guddaamu. Guddaan arbaka. Arbaka. Baank.
Irraftii deeman. Irraftii. Argateera? Haa ta'u arba'ee argateera. Irraftaati. Baankii maarreessu. Baankii. Yoom? Tolee dammaqi kamiifuu. Ani eegan jira yasii micoodha. Sila diiboodhaaf dhiiseera amma feenatiif. Faaris ishee jalqabaa irratti hin dhabiin. Ani ati waan qassitee etteef waan argate natti fakkaanne. Deebichas immoo hin beeku kanaafidha. Haa ta'u. Isheen dogoggorsiisuudhaaf duubatti jechaa jirtu. Tole. Kan diibooti amma tole. Addunyaarraa tajaajilli taaksii kan jalqabame biyya kam keessatti bara kam yookiin bara yookiin biyyattii qofanatti taaksiin yeroo jalqabaaf. China. Lakki. Korea. Ameerikaadha kaa waan akkasii. Miti. Dhuunfamteetti kanarratti. Jechuun taaksiin jalqabanii Itoophiyaadha. Taaksiin garan qabu fanyira. Garan qabu fanyira. Itoophiyaadha. Wayyaaree. Taaksii ittiin deemuuf kan jalqabe garuu taaksii. Tajaajilli taaksii yeroo jalqabaaf biyya kam keessatti jalqabame? Taaksii isa konkolaataadha. Konkolaataa ishee. Faayifellii fa'a. Haa ta'u waan feete haa ta'u. Bajaajiinis. Indii. Lakki. Intii miti lakki. Qubee wal fakkaataa wayii miti. Yaali carraa tokko. Jechuun akka duraatitti naaf fakkeessitanii maal nu gargaaraa hin jedhee. Jedhee gargaaree amma hin dhageenye taanaan giroo. Biyyi jalqaba taaksiidhaan jalqabee Ameerikaa hidhee Itoophiyaa hidhee. Saree zim jedhee waan jedha malee amma fakkeenyaaf silaa maal godhu rakkisaadha. Buraayyuu. Buraayyuudha. Baankee dhiqaa. Tole eenyu yaalta? Awurooppaadha. Awurooppaa? Isaan keessaa tokko waan. Ardiidha miti Awurooppaan? Ishee keessaa. Haa ta'u iyyuu. Ameerikaa miti. Waan baay'eetiin walgitu. Waan baay'eetiin walgitu. Ameerikaa waliin. Waan baay'eetiin walgitu. Austraaliyaa? Yaalitii diboodhaaf illadha. Adarbu? Dibo. Ingiliz? Bank. Yoordi? Wayyaaree? Yoordiin hin dubbanne baay'isee. Lakkii dhiisaa. Dhugaa ishee gidduutti ishee tura fi malee. Ishee baankeedhe. Jedheera. Mana jedhe. Isheen jettee naan jette ka. Jettee taati dibooda. Akka ishee dubbadhu birriidhaatti waan hin taanetti hin gorin. Jetteetti jechuu jejjedha. Jedheera. Gurri kun hin jiraasiin. Inni jira maal anis jira. Kiiloomeetira baay'eetu nu gidduu jira miti. Dareedha ka. Waa'een du'aa kun maaf si jaallata? Dhugaa. Nan danda'u dhugaa. Ganama kadhadheen beeku baay'isee waan na aggaatameef hin beeku malee. Waa'ee du'aa kana. Waa'ee maal? Kana waan beeka godha. Tole. Bineensonni gosa ofii dabalatee wantoota du'an nyaatan eenyu fa'i? Gosa ofii dabalatee. Waraabessa. Waraabessi ofii nyaatu. Gosa ofii nyaatu waraabessi. Dhugaa? Nyaatu. Bofa. Jawween amma fakkeenyaaf akkasitti naannee ofiisaatii fa'aa nyaatu namas nyaatu jira. Haa ta'u ilaa wantattiin waliinis jirtii. Raqa nyaatti. Bineensota keessas jirtii akka bineelda miti garuu bayyeessu. Maal ta'e? Yaayifatu. Garuu mana keessa jiraatte al tokko dhufti. Kana yeroo hunda si qarqaaraan. Maqaa yeroo mana keessatti dhuftu taanaan. Dhufti. Dubartoonni isheen jaallatan. Badee. Tori. Maal inni seeraan na gargaarta malee natti isinaa. Itti bulluqaadha laammanni kufuu fedhaa jira. Dhugaa naa godha akka dubartii natti. Kan caallu maal godhu? Aliyaaliin dhufti. Dubartoonni baay'ee ishee sodaatu. Maattee. Zim jedhee wayyaaree
Mama kaasaatti ni min. Waan du'a nyaatu ofiis nyaatu. Nama jiraayyuu nyaatu jarri. Jiraayyuu nyaatu. Waan nyaatan hin dhabanii jarri. Dhugaa naa darbu maal cannaqameen du'e dhugaa. Jechuun natti hima. Haa darbu tole. Antuuta. Bank. Argaddeera. Eeyyee argatteetti. Antuunni ofiishiitti nyaatte ofiishii? Eegaa. Ofii nyaatti. Nama jiraayyuu nyaatti isheen nama du'aa. Dubartoonni immoo maali anuun jaaladhu isla dubartoota bitaa dhugaa. Haa shakkisiisaati bakka. Dhugaa antuutuma hin jaalladhu. Antuuta biraa Garuu yeroo baay'ee yoo argite shamarran yoo isaan arganiin iyyuu aannan sodaadha. Anis. Akka jechuun baay'inaan. Baay'ee dhugaa antuuta jechuuf immoo baay'een ka'e himman. Antuuta jechuuf baay'ee Jechuuf turte miti? Yaa ta'u kamii yoo argite gara feenatti gargaarteetti tole haa ta'u. Antuuta feenu kan keeti? Tole. Addunyaa kanarraa galaana meeqatu jira? Galaana addunyaarraa. Yoo barbaadde maqaa waamuu dandeessa. Yoo barbaadde immoo baay'ina isaanii dubbachuu dandeessa. Maa jettee? Haa ta'u tole. Irra si deebi'u addunyaa kanarraa galaanni gurguddaa meeqatu jira? Galaanota gurguddaa amma kan yookiin maqaa isaanii. Paasifikiin galaana biniisa. Tokko. Paasifik. Tokko. Baay'ina isaanii dubbannaanis hin ga'a. Amma kana jiru jetti. Amma maqaa waamuun dirqaman ta'u. Sammuu tajaajila akka dure. Ofiifis lakkaachuu dandeessa. Paasifik tokko kalee jettee ebeluu waan. Isas dandeessa. Inni sitti ulfaata taanaan garuu maqaan isaanii waamu sitti ulfaata taanaan baay'ina amma kana jira jechuu dandeessa. Torba miti. Adarbu. Yeroon keessan hin deemaa jira. adarbu. Yordii. Afur miti. Xiqqaata. Gurguddaa. Shan sirriitti argatte. Baank. Tole. Akka yordiin deebiste. Akka dibuun baank jette yeroo keessan dhume. Ammas dirqama nama tokko hir'isuun nurraa eegama jechuudha. Eenyuun hir'isna? Marsaa kanarratti eenyuun deebisuu akka hir'isuu hin dandeenye beektu. Dubbachuun qaba? eenyu? Yordiidha ka? Yordii hir'isuu hin danda'amu? Hin danda'amu. Gaaffii afur deebistanii 800 baankii keessaa qabdu jechuudha. Tole. Daddafaa. 3,200 qabdu jechuudha. Sidii barreessuun. Birriin samaayii kore. Birriin samaayii kore. Ol kaasnoo? Ol kaasnoo? Wala laaltanii barreessinaa akkaataa Lakki naannoo. waliin laalle. Ayyee. Ol qabaaga. Wayyoo. Dareemu. Isa dhugaa itti. Waraan nama. Dhayeera. Ifatamaa hidhiin abaariin. Simmini anna baase. Sinirraa na baase. Dhiira tokkittii qabnu ishee yoo ari'atan. Maal goona ree? Waan goona danda'amu wette. Ladies first. Wayyaare. Daree. Nagaatti. Homaa gochuun hin danda'amu kaan nun tattaafannaa. Giddumatti yaada badee yaaduma sana keessaa fuudhe malee maal hin kufu ani. Waan akkanatti salphaatti na kuffisan illee mini. Haa ta'u kaa. Maal goona gaa? Daree. Isa dhufutti eessatti si eegnu? Isa dhugaa. Isa qoosaa dhiisi. Isa dhugaa isa dhufutti. Karoora guddaan qabaa. Waaqayyo muna gargaara. Inni gargaarii asiin nagee hin hangatu. Dhuguma dubbachuu fi Produceras ta'uun barbaada baay'ee jechuun kaasilaa beektu amma hin ulfaata hire. Ani mataa kootti amma ammumayyuu yeroo xiqqoo ammuma ishee manirra jiru iyyuu filfee shaw naan jedhu shaw banachuun barbaada. Filfee. Filfiluu asitti isinii waamna jechaa jiru yeroo tokkichaa. Obboleessa isaa. Dhufee akka nu arguummaa abdii guddaan qabaa. Gara fuulduraatti As ture waan si dhibu amma. Amma dhugaa. Waaqi. Hin deebi'u. Hin deebi'uudha.
Egaa karoora akkasiin qaba. Waaqayyo immoo nama gargaara. Nama immoo gara aartiitti dhufuudhaaf fedha qabaatee garuu danqaan tokko itti ta'ee amma humna kootii fi amma narra yeroo amma danda'u gargaaruudhaaf qophiidhaan jedha. Wayyoo dareefoo guddaa galatoomii milkaa'ee abjuun kee milkaa'ee bakka guddaa geessee akkan si argu abdii guddaan qaba. Carraa gaarii siif haa ta'u. Isiniif illee carraa gaarii haa ta'u. Warra isaanis. Ani sheer kan islaan isheen argatte hundaan makoodha. Akka fiddee dhuftu nana manaa. Tole maqaan koo Darajjee Dirribaan jedhama kan namoonni baay'een ittiin beekan immoo Filfiloodha. Kanan dhufee godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu magaalaa Shukutee iddoo jedhamtudha. Taphichi baay'ee namatti tola dhugaa hir'isuu baay'ee namatti tola. Hir'annee dhufne as teenye ka. Wantoota gaafatame keessaa wanti na ajaa'ibsiise biyyi nama du'e waliin akka gaa'ila raawwatan eeyyame biyya kaminaan jedhani baay'ee na ajaa'ibee naan ifadhe. Dhugaan hundaan ifadhe. Biyyi jama maqaa akkanaas dhaga'ee hin beeku dhuguma dubbachuuf dhagees hin beeku kanas baay'ee na ajaa'ibe. Hir'achuu kootti dhugaa dubbachuuf homtuu natti hin dhagahamne baay'een taphadhee yommuu ani cufaa baay'een taphadhee baay'een gaafatame baay'een deebiseesi natti toleera. Dhumarratti wanti jechuu barbaade waaqayyoo sana gargaaree akkan carraa kana argadhu na godhee guddaan galateeffadha. Namoonni immoo ana bira dhaabbachuudhanii jabaadhuu si bira jirraa amma dandeenyuun yaadanii naan jettan hundi keessan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Yoo abalu jechuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf namni nan gargaarre jira jedhee yaadu dhugaa dubbachuuf baay'ee kabaja guddaan isiniif qaba waaqayyoo sinaa eebbisu isiniin jechuun barbaada. Ittaansuudhaan immoo maatiin koo akka jireenya kootiif dhamaatan dhugaa dubbachuuf baay'ee guddiseen isin jaalladha. Kabajamaa ulfaadhaa barri keessan dheeratu isiniin jechuu barbaada maatii koo baay'een isin jaalladha. Ittaansuudhaan immoo Abbaay TV akkanatti carraa kana nu laattanii iddoo kanatti nu waamuu keessaniif guddaa guddaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu maallaqaaf marsaan inni dhumaa amma shamarran sadii wal qabaniiru. Eenyutu rifama? Eenyutu immoo qarshii argata waan ilaallu ta'a. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha Yoordiirraa ammas gaaffii koon jalqaba jechuudha. Yoordii dhugaa yookiin soba jettee deebista. Daa'imni tokko qaama isaa keessatti baakteeriyaa tokko malee dhalata. Dhugaadha moo soba? Baank. Hin arganne gaaffiin kun sitti darbuu hin danda'u maaliif dhugaa soba jettee hin arganne taanaan soba gaaffiin isaa kanaaf in arganne dhugaadha jedhu baakteeriyaan qabanii jedhu. Qulqullina keessaa ba'uu mitiira. Maaltu argata? Nu keessaa walitti. Haadhi moo qabdeennee jiru? Haadhiin qabaatu. Baakteeriyaatti maaltu beeka waan qilleensi baatee deema Jechuun of keessaa hin qabani? Hin qabanii jedha saayinsiin. Amma nyaataan tuni gochuufdha. Nyaataan fudhatanii kaasaan nyaata madaalamaa karaan dhuraa haadhaatiin argatu mitiire. Inni qulqullaa'ee deema jedhu. Isa waaqatu beeka. Qopheessaan faaruu biyyaalessaa Itoophiyaa eenyu jedha Dibo? Eenyu jedhama? Faaruu Itoophiyaa. Adarbu. Anuu beeku adarbu. Yeroo dhiyoon bari'an iyyuu obbo Salamoon Lu'uul Mitikkuu jedhamu. Obbo Salamoon Lu'uul Mitikkuu jedhamu. Tole. Diboo kan kee ture. Mixiin yookiin gondaan sa'aatii meeqaaf rafti akka walii galaatti? Sa'aatii meeqaaf rafti? Irraftu sirriitti argatti. Baank. Tole. Gitaarri tokko hidhaa yookiin immoo kirrii meeqa qaba? 12. Gitaarri? Gitaara. Okay. Saddeet. Yaaltaa dibu. 5. 5 miti yaaltaa. hidhaa saantinaa sasii kennite. Hidhaa sana. 5 miti. 7. 7 miti. 6.
jechuuf hin jedha. Lakkaa turte kanaaf si argaan Jechuun ture. hin jedha. Ja'a qaba tole. Kan dubbati. Galaanni guddaan addunyaa kanaa eenyu? Pacific. Pacific. Bank. Bank tole. Pilaanetota keessaa halluu diimaatiin kan beekamtu pilaanetii ishii kam? Pilaanetii ishii kam? Halluu diimaadhaan. Aduu. Aduu. Pilaanetii aduu diimaati. Okay. Jupiter. Jupiter. Yaalta. Dachee. Eh? Dachee. Dacheen pilaanetii maal jedhamti? Dachee miti maal jedhamti? Ishee miti haafu maal jedhamu ishee haafu garuu ishee miti dachee miti yeroo Meerkurii miti Maarsi tole anis akkan gaaffii koo deebifadheetti yeroo keessan dhume hanga ammaatti ebeeluu hir'isuu hin dandeessanii jechaa dhufne mitiire amma ammeenya keessaniif garaa laafummaa keessan ilaalla eenyuunuu hir'isuu hin dandeessan jechuu hin dandeenye wal ilaaltanii hin barreessinaa hanga danda'ametti. Kanaaf dirqama nama tokko hir'isu mee al tokko ni eegamamtee jirti wal ilaalanii barreessan. Sobeetanii walitti simbuusuuf jedheetanii sobeetanii wal ilaaluudhaaf innumaayyuu jara tolatti dhiyaata mitiire kamiifuu yoordiin. Sagantaa kanarratti cimaa keenya irraa turte waan dhufteef guddaa galatoomii milkaa'ee carraa gaarii siif haa ta'u. Tole. Hayyee maqaan koo Yordaanos Miidhagsaan jedhama. Dhaladhee kan guddadhee magaalaa Bishooftuudha. Kan dhufe immoo giddu gala aadaa Oromoo barattuu tiyaatiraa fi fiilmiidha. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee kolfineerraa, baay'ee taphanneerraa. Waa hedduus itti bararneerraa. Bareedaa ture. Galateeffachuu kan barbaadu jalqaba Waaqayyoodha. Maaliif waa hedduu na dabarsee as kan nagee isa waan ta'eef Waaqayyoo galateeffachuu nan barbaada. Waaqayyo na galatu. Itti aansee immoo harmee koo haadha koo Aynaalam Eebbisaa jedhamti baay'ee ishiin jaalladha. Abbaa koo miira keessan seene obbo Miidhagsaa Deeksisaa jedhamu baay'ee isaan jaalladha. Waa hedduudhaan sappoorti na godhu. Anaaf isaan jireenya koodha jechuu nan danda'a. Kan biraa barsiisaa koo daadhii isas galateeffachuu nan barbaada. Isinis galatoomii. Diibooniif Feenuun gaaffii shan siniif dhiyaata. Shan keessaa abbaan caalaa deebisee 3,600 godha jechuudhaan. Gaaffii Feenuun gaafatamtee hin deebisne taanaan diiboon argannaan diiboodhaaf qabama. Diibooraan gaafatamtee hin deebisnee Feenuutti hin deebisti taanaan Feenuudhaaf qabama jechuudha. Gaaffii shan siniif dhiyaateera. Carraa gaarii siniif haa ta'u lamaan keessan diiboo sirraan jalqaba. Addunyaa kanarraa firiin baay'inaan jaallatamuu fi tajaajila irra oolu firii si qaba. Firii nyaatamtu fi yeroo baay'ee jaallatamtuudha. Akkoo keessaa baay'ee ture jedhe. Ammaaf sin gargaaruu hin danda'u. Maallaqaaf waan ta'eef. Amma afaan koo keessaa ba'ee eenyuudhaaf fayyadamna jechuuf an ture. Addunyaa kanarraa muuzii. Muuzii miti. Yaal carraa tokkoon si laadha. Baay'ee jaallatamti. Mana keenya hunda keessatti guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamna. Lamman keessaniifuu ta'a. Carraa tokko qofa qabdaa ammaati. Shunkurtii. Shunkurtii miti. Shunkurtii jettee muuzii jettee miti hundeen firiidha shunkurtiin garuu. Firii miti hundeedha. Hundeedha ishee. Tole. Firiidhuma.
Waan biraa taatee hin baane. Hin baane. Jedhani gaa waan taatee ta'a maaltu beeka waan barana kana. Ammaaf. Namaa fayyadamti? Guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamna. Manaati. Manatti. Hiyyeessan jirtu. Sooressan jirtu. Intina shiroo dhalaata. Firiisa. Maali kuni? Hiyyeessan jettu naa shiroo ndatti yaadatamin kanaaf. Iyyaa shirootti kana makaraa ishee. Yaali carraa tokko yaalli miti shiroo jettee yaa'intaa miti yaalli carraa tokko si laadhee. Uffs. Shiroo jettee tafirii miti hin ta'uu garummoo yaali. Hiikammoo maammataa dhukkubee gaaffisa caaluu gaaffisa dhufutti immoo mataa ofii naannessanii. Kanaaf haaf timaatima. La jedheen oole. la Timaatima. ani immoo maali? Haa ta'u gaa erga deemne. Tole. Tole. Alaabaa Chaayinaa irratti urjii meeqatu jira? Alaabaa Chaayinaa irratti. Koodha lakkaa'e. Yaade. Alaabaa isaanii. Afur. Afur miti. Sadii. Yaalta. Alaabaa Chaayinaa. Yaali. Alaabaa isaanii yaali. Yaadime sammuudhaan. Tokko. Chaayinaa. Tokko miti. Afur miti. Sadis miti. Yaali. Tokko yaaluu. Turi. Darbee kan kee. Ja'a. Ja'a miti. Shan. Ala tokko yaaluu innaan irratti qabate. Wayyaare. Tole. Diboora si biran jiran. Sharariitiin miila meeqa qabdi? Sharariitii. Afaan Oromootiin jira garuu sharariitiin. Sharariitii jechuun dhagaa. Jira laata? Beektu. Miila. Akka ishee ta'uuf moo? Ja'a laata? Ja'a miti. Ja'a miti. Yaali cara tokko. Ja'a miti. 12. Yaalta. Qoshi kan nan lakkaa dhaqe. Lakkaadhu. Wajjin jirtu moo? Saddeet. Saddeet sirriitti argateetti. Baank. Hin jedhamu. Hin jedhamu jedhamu? asirratti. Ammaaf hin jedhamu. Baankiin keenya dhumi. Tole. Sadiif mitiire? Tole. Dibo. Kutaa qaama keenya keessaa jabaan yookiin cimaan isa kami? Maali? Jabaa yookiin cimaa jedhe. Cimaadha. Jabaadhas. Jabaa. Cimaa. Gatiitii. Miti. Ilkaan. Miti. Yaalta. Kaleedha. Kalee. Kutaa qaama keenya keessaa jabaa jedheemu. Qoy. Cimaa jedhee jabaa jedheemu. Caraa tokko. Caraa tokko qabda. Gogaa. Morma. Morma. Cimaadha moo inni? Cimaadha. Ilkaan caalaa cimaadha immoo. Jedhan. Eenyu jedhe? Saayinsii jedhe. Dogoggora ta'e inni alaata. Hin ta'u. Yeroo baay'ee dhaga'ama. Gaaffii waliigalaa irratti yeroo baay'ee dhaga'eeraan. Haa ta'u. Tole. Amma gaaffii tokko sinafe. Kutaa qaama lafee xiqqoo qabdu qaama ishee kami? Qaama keenya keessaa lafee xiqqoo qabdu qaama ishee kami? Gurra sirriitti argatteetti. Tole. Gaasiin qilleensa keessatti baay'inaan argamu maal jedhamee waamama? Baay'inaan qilleensa keessatti kan argamu. Naayitiroojiinii sirriitti argatteetti. Gaaffii shan gaafatamtanii shan keessaa
Feenat lama yoo deebistu diboon tokko deebisteetti. Kanaaf kumattiin sadanii fi walakkaan sun harkifamtee harka Feenet galteetti. Feenuu baga gammadde. Maatti gootama kana hunda eebbaaf taala. Gadi baanee dubbannu. Wayya mitiire icitee wayya. Kamiifuu hundi keessan waan dhuftaniif guddaa galatooma. Barumsa keessan barumsa gaariirra jirtu, barumsa nama baay'ee bira ga'urra jirtu. Itti hojjettanii, itti milkooftanii, nama bira geessanii, ofiifis sabaafis akka qaqqabdan abdii guddaan qabaa. Hawwii kootis ergaa waan dabarfattan yoo qabaattan, nama galateeffattan yoo qabaattan, maatiis, barsiisotas, barattootas, uummatas akka fedhe diiboorraan jalqaba. Dhaamsan qabu yoo jiraate maatii koo kanaan dura tiyaatira kan baradhuuf iyyuu baay'ee nan jajjabeessan turani. Amma immoo fedha koo akka ta'e waan baraniif maalummaa tiyaatiraas waan baraniif na deeggaruu keessaniif galatoomaan jedha. Dabalataan Abbaay TV'n carraa kana nuuf kennuu keessaniif guddaa galatooma. Isinis galatooma. Tolee gifti. Dhuma irratti ergaan qabu yoo jiraate jalqaba irratti Waaqa isa gargaaree asiin nageen galateeffadha. Ittaan sun namni galateeffadhu yoo jiraate jalqaba gara aartii kanatti kan akka kaasee akkan gara aartii kanatti dhufuu fi obboleessa koo baay'ee jaalladhu Oromiyaas waa kennee guddaan galateeffadha. Isa irratti immoo maatii koo haala hin danda'amneef danda'amu keessatti hunduma isaa keessatti na gargaaranii lafa fagoo irraa dhufnee baranna tiyaatira Lagaariitti Buraayyuudha kaane amma kanatti waan isaan danda'anii fi maatii yeroo baay'ee tiyaatira kana namaaf hin iyyamanii akka beektaa ijoollee durbaaf waan akkasiin iyyamamu akka fedha koo ta'e baranii achumaan barumsa kootti na jajjabeessaa waan isaan iyyama isaanii naaf kennaniif maatii koo asumaan guddaan galateeffadha. Asumaan maatii koo hunda isaanii keessaa walitti qabee obboleessa koo hangafaa Amaanuel Solomoon guddaan galateeffadha. As jiramoo maal jilaaltale? Tolee Feenuu isinis jabaattanii aarsaa kana kaffalee maatii isin barsiiseef isin immoo dhaabbattanii warra yaada tiyaatiraaf amilee hin qabneef amilee taatanii boor bakka guddaa geessanii arguuf hawwii guddaan qaba. Hundi keessan galatooma. Galatooma. Asitti waan nu affeertaniif miidiyaa kanas guddaa galateeffannaan isinis guddaa galateeffanna. Tolee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya irrisuu torbee kanaa kana fakkaata ture waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha torbeen keessan torban jaalalaa torban nageenyaa isiniif haa ta'u nagaa ta'a.